أنا أرجع تزيارة صلاة يوم يبتك هذا صلاة تبر جنة أمريكا أستاذ كلام تيجي دليل دليل حديث صحيح إذن في ده إنما شيكتي أستاذ صلاة ربي كعذاب راحتك أمتى جنة سينتوغنا نياتة كاتة صلاة موقف ميتي بقى نوتي غاما تيك توك إنجر اللي يوتيوبر تورة فيسبوكر تورة أما غرا تيك توك يدوف أنا يو إذن أجندة ويك أباتن يو كما يندوتني بكا كنا غرغارتا جرادا وجرا كوتونا نجريني أستاذ نياتشي منا بناتن جري وني أني ميديا كي ينبنده فينجروان أبام فرلاوي رو جراتا هم بنا إيا منا متوقعون غافتوان أصلي منا تشوفي فيديو ورابين لايفي سيني كنانجر إيرا أصابو مفتيرو داتن كيا إيميلين كيا سلكين كيا أكا أمانا زرطين بان نيو برباد ده أبام بربادو بي رسپیکت سگانتا أكرا كمنا يودن ده تئرتنو أرغمي يودن أبده منا نتين بانيني جچون أبا سگانتا سرقبو قبتي كذاني نرى آني منا كيا سا برباد بناچو سا برباد چوفچو تررو اللي ايامنا متكون غافتنه وين اللي هغلبون كي يجرتو ايامنا متكون غافتوا اصلي خي لا بي ولا علاقه يا غراخي اصلي خي انا ربي جت زياره دغاي انكم كون تمس قبريت يا ملي قبريت يا ملي نمتو قبل انتم تنبيخ ماشي نما جعل رب ما جعل ملي وامراتي في متي هاي ما انت ربي سبحانه وتعالى حبيب الله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاسم والعدوان متي خان لا الخبج ما في إني المان عدبون دينو لما خيني خركتها ركنا خيني لما تشوف لما خيني وجو الجافنو أكو بتيجتي خبجاني والجافني روتين كربيتا نملي ورينكبن حبيبي قسمتي ماشي respect الدرس you absolutely you are right تناف نوكلش أنا باخذ زول أبدا نوكلش ويوم واجراتي ولين دلينا بكم لخيا بكم خيا هم داتي ميران قالينيتي نما غرغري لافيز شيطان حافظ خران كننا حبيبي ما عرفي نمني غرغري اصلي يو هاف ان اكسبيرينس تيك توك انا رد اور ميديا اكسبيرينس انا ركبت انا لما لفرد لغو تيك توك ده في هاريا امو شيطان خران كننا اي مول جالت شو قبل ولدغيو قبل يوم وانت واجي خراف على تفرتنا خراف غير تعفرنه ما عرف لا أستاذ نم تكون مسودا أستاذ أخي لا نم تكون مرة سودات ولكن ما تجرب بيتا من تواضع لله رفعه الله لا نم رب لا أستاذ يا وادك وادك أفضل إيش ونكم ميديا هذا إيه يو إذن أفتني سجنتا داو أكبا أصلك يورا نتكوتو تاب غوري yoon dandeenye mootu yoo biilii taate manatti baay'inaan hin jenne an sagantaa keessa san irraagaa taa'ee isin eegaa lakki daarektii deebisa lakki okay hin eegumi hin eedu amma warri kun gizee hunda gizee wal gayu tokko akkaataan sagalee isaanii never ever dogoggor ana isinitti hima akkitti sagalee ta'an amma yoo an akkitti sagalee ta'an himeefi waraabbattee mootummaa biyya kanaatti geessitee ofiitii Ameerikaa deemtanii waa'ee baqataa biyya kanaa hin beeka. Kararraa osoo nu kaayii jedhanii sa'aa 24 keessatti akka sagaleen jalaa dhagayamtu hin godha. Baqataan biyya kanaa baramoo nama achirra taa'ee nama locu ka dhiirri isii fooloowarii miliyoona 2.1 qabu sa'aa inni laayivii seenu yeroo namni 4,000 3,000 10,000 laalu jira barachi keessa nama sagalee nuu ta'uu dhabne. haati seenaa amma yoo gabbaatee nama sagalee naa ta'uu dhabee jette sirriidha anu hin jiru natti himattu rakkoo isii yookiin jaarti kiyyaa hidhee jechuu qabdi bar jaarta ofii ol kaayanii jaartii biraatii algarra kaayanii ta'ufiitii miskiina jaartii biraan qabne indazaa aynat shiraa biyya kanatti deemu isin hin beeytan ani hin beekaa dooktorri mootu fayyaalummaa qaban dhageeffadha doktor Nuraddiin fuultakkuma isaanii garaa qulqulluu kana hoyyama warra koomentiiti warra gasir seenutu hin deeman gaafa duraa kunoo Sa'iid kana haasaa isaa dhageeffadhet
dhufellee na gaafate keessa yaa Sa'iid kiyya waan ati dhageette kana oltu jira biyya kanatti daa'imnatiin biyya kana nama foloorii 10,000 ol qabu ni sakatta'a like share waan ati gootu waan ati post gootu hin sakatta'ama hin danda'amu an dubbachuu hin danda'u gasirralee dhufuu hin danda'u waan akkanaatu jira karaa kanaan dhugaa keenya nu barbaadi jedheen anamma osoo hiriira baataniitiin zaallee markatti biyya kana keessaa baanee diyaasbooraa taaneetiin doolaara kana buuqaa ingilii faasofne natti tola jaaladhee mi bar biyya kana waggaa kunan kataa jiruuf waan Ameerikaa Kanadaa Awustiraaliyaa Afrikaan qabneef jaartii lammataa jenajjanuu waan onneen qabneef bar ustaaz sinitti hima rabbii kiyya malee nama tokko hin qabu haala takkitti du'aayi naa gootu qaba isillee rabbi narraa fudhate nama tokko hin qabu isini galee rabbii kiyya malee wallahi nama tokko hin qabu wallahi dhugaa isinitti hima biyya alaa kana yoo miidiyaa kanarraa bade nama bilbilee na gaafatu tokko qabu wallahi nama rabbii lama jedhe namnummaan zarii tiyyatti lakkaadhee galtu ta biyya faranjii kana hin jirtu lakkaadheetuma ta itti galtu ilma adeera ilma eessuma wallahi kun rabbiin ilmaan tiyyarra umrii nan dheeresin kakatin si amanan kakatin Kanaadaa firan qabu Ameerikaa firan qabu Awustiraaliyaa firan qabu Awurooppaa firan qabu wallahi nama garaa kiyya itti himadhu haadha takkitti qabatanuu rabbiin narraa fudhatan yatiima na godhe sini galeemi so amma maal isin jechuu barbaade Sa'iid illee barreesset isallee viidiyoo isaa argee haga aaree hanqadhee ila yaa doktora an ati nan beeytu malee warra keessa wajjiin faamiliidha aboon eengadduma kunoo ustaaz Naasirii wajjiin rakkataa meeqa gargaarre asit dhufanii ustaaz Naasir osoo maatii isaanii dubbisin sirkii kiyya sheejjamaa irraa kadhatanii anaa dawwalan namni Ameerikaa irraa dhufee yeroo jalqabaatiif naa dawwale ustaaz Naasir Hamzaati rabbi isaa naa kabaju laayif irratti tanwallee jedheera yeroo jalqabaatiif Ameerikaa irra diyaaspooraan asiillee cool kennaa oolu asit dhufee baatii sadi baatii afur dubartii shakashakee gaafachi deebai kaayiroo turre naan jee naa barreessa subhanallah ani waan na gubu isinitti maan namni Ameerikaa irraa dhufee yeroo jalqabaatiif naa dawwale ustaaz Naasir Hamza yaa obboleessa kiyya jedheen ani warra soddaa keetii biraa kabaja jaalala qabaa faamiliidha akka obboleewwan kiyyaatti ilaala viidiyoo akkanaa kanneen irratti hin dalagini rakkoon biyya kanaa hamtuudha ani mootu abbaa ilmaaniti jiraachuu barbaada af keessa akka itti ba'uun qabu Oromoo taatu gaaf duraatu nu dhiiftee kama foloorillee qabnu kama dhageettillee qabnu kama gumna keenyatti rakkataa keenyallee gargaara nu maammasittee as keessaa baafte ani Oromoo biratti illee dagatame rabbillee biyya waggaa kuran biyya kanan na dagate na dhiisi yoo dandeette walumaa gara sagalee nuu ta'ii jedhanii keessan dhaqee rakkoo jirus itti hime na dhiisillee itti hime dheengaddallee isin bira dhufee murti guutoo ani hin sodaadha jedheen hin sodaadhaan tumbar lubbuun hedduun hin baatu namaa walitti bu'uun barbaanne hin sodaadha bakka ani jiretti nani maqaa kiyya akka hin dhuufne ashmuun akka takkanan goone jedheen itti deebi'ee rabbiin malee nama soraa'u namni na nyaachisu hin jiru feemasoota rakkoo kaayiroo awwaalee jedhe ila an baqataan biyya kana yoo harka irraa qabadhe malee harka narraa hin qaban taaptaap naan godhan kompliinkii naan godhan fooloo narraa hin qabdu hin sobdi hundi isii angilee jedhe rakkoo mana murtigootti himatu baqqabee laale fooloo goone jette wallahi fooloo naman gootu warri biyya tanaa rakkataa meeqa yoo xiqqaate 10 ol gargaaree guyya tokko namni birrii takkanatti kenne hin jiru shaara 40 kunoo mana Hamzaa faarrota achitti ginnee namni dhufeetiin asli rakkanne jedhu birrii 200 waan gama kennuu diddeen liqeeffadhee suuqirraa namaa kennaan ustaaz Abu Safraddiin gaafadha Sheekh Sharafiin gaafadha karaa san gubbanne argaa oolan afoosha isaanii keessa hin jiru hulaayu inni beeku afooshi jarata bakka dhibba jirtu tan beeku markaza isaanii ka bakka dhibba jiru kana hulaa isaanii beeku karaan kenna garagara riskiin kenna garagara abbaa yoo isin sagalee taatanii fi Ameerikaa deeman du'aalee namni deemaa ture Kanaadaa namni deemaa ture hinaaffaan qabnu nuti deemnee geggeessina
ما دام أمن جنة ينبون سوزان وطول جنة ينبون يا رديثا هو أكون يا ابن كانت تيرك اوكي اكنا تعلم كي خان ايه ابشر جي ركنا تجرة النبي هنا تنظرانو وصوات تجرتو وصوات تجرتو تيس انيس مرتينيس والركارو سن هاديس نجني وصوات تجرتو ما عرفي ركنا واني لا بينا امو نمني قريب وان جيجان تنافس انتوتي ان شاء الله تعالى صول بيقول دبي غنا هم بايزينا دكتور ليس وان انفورميشن جاي ملي واني دافين فراتين بدي لازم فراتين مالي مثل ما ماتي ان غدا اسم والركارو نان تديسنيتي والربي على جرو وري وغرتي كوميونيتي وكونكشن كابو وري جرو غني والتانيتي او كزنيتانا اسم كان ربي غرتي نجاز عباسو بكجرتي ربي سناتيسو ركنا جي وصلني بينا you have a right تناربي بيتا communication solve the whole انجان communication ولي قالون ولي ناسون ولي ندبتشون solve قولا أمو نمني قري فتنة فدو داف وان قري أني ميديا ترى سبحان الله والله ربنا سوزات شو قبل دبي أزرع قد قولني إيديت قولني خرر رافدني والله المنافق الفتال لا يدخل الجنة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نما رأيت شو رابنا ولد ديرو داف نما زرتيك ما قالوا ولد في دو داف ربي غيث سودات دا نوتي المال هندتي أزلغي لا أما وانتك وانتك أنا نمني biyya biraa taa'ee as keessatti maqaa biyya kanaatiin na arrabsuuf ana bareeda. Ani nama hin barbaadu malee. Kun amma mucaan kun jira nagguun kun. Viidiyoo warra attaak na godhuu kana fuudhee yoo UN geeffadhe. Kunoo na jeesuufi. Jedhee yoo geeffadhe UN yeroo gabaabaa keessatti as keessaa na ooftiyan. Anaaf na bareeda bara. Ani hin barbaadu cirki mirkii kana. Amerikaa baadhan ta'e illee risk imaanti yan haa ooftu nama walitti bu'uun barbaadu. Dhimma biyya kana illee haa ta'uun barbaadu. Waan biyya kanaatiin maqaa kiyya illee akka haasaan hin barbaadu. Amma isinii galee amma kana mirga eeggamuu qaba. Akka namaatti mirgi eeggamuu qaba. Waa dubbachuu barbaada. Ustaaza kana waa dubbachuu barbaada. Dhiifama naa godhaatee galatoomii anee dallee tureera. Dheengan dallee yeroo baay'ee mana isaa haasaan jalatti tureera. Ani yeroo turu koomenti illee babbarreessaa tureera ustaas. Annamaas bakka Dr. Asliin jiru. Dr. Asliin rifuujii miti UN miti barreesseera edallee. Dr. Asliin armaan dura eessa ture nama akkam ture beekanii isaa Aslii kan. Beekanii lammaffaas deeba. Biyya kana namni bar biyya faranjii yoo deemuuf ta'e guyyaa biyya faranjii deemu san nama dhoofata bar. Maaliif nama dhoofata hicciitiin guyyaa biyya faranjii deemu san nama dhoofatuuf namni maa inni. Boru jedhaa namatti maa bar boru deemuu ta'a jedhaa biyya kana namatti sababbiin namatti muu maal rakkoo maaltu jira Oromoo biyya kana keessa jiru rakkoo maaltu jira nama dhoofata adda gabbaanii nama tokkocha irratti akka waan namni suni rifuujii fi namni sun waan poolisa biyya kanaa ti waliigalee nama tokko yookaan biyya arabaati eentu dhaga uduu biyya ambaatii sagalee fedhan ta'anii biyya arabaa nama dhaga hin jiru sagalee namaa namni nama asirratti dhaga hin jiru maaliif nama tokko jaaktaa godhanii maaliif hinaafaa oofan rakkoo biyya kana kijiba biyya kana ummanni ammootu soba biyya kana hin soba nam tokko birri takati Asliin bar rakkatan kararra taa'ee itti dhaqe bar nama bar waan ofii nyaatu irraa qoodee fi dabarsu tokkottiin birrii shaniin kennitu asirratti baatee halkan guutuu asirratti haasotu tun wallaahi billaahi dolcheen kennitu bar maaliif nama tokkocha aktaa gootee haasoo namni anee dhagaa bule warri kaayiroo kana nuun ta'u maal godha mucaan kun uf qala moo UN ta'a moo bakka san dhaqee uf kenna moo mee an edallee isin gara bule waan namni haasaa bulellee argaa jira yeroo hunda hin nama haasaan maali afaan isa qabachuun atta daasmooraan yeroo tokko maa dhufee waa isaa darbe maaf kiraayi manaa inni ittiin kabalate jechuudha moo hinaafa matana moo Aslitu daasmooraa ta'ee waraqaa biyya hundaa qabaatee biyyarra zooraa dhufaa jira moo maa yaa garaafii akkanaa goon mee hanga dandeenyu wanna kana qabbaneessu qabnalaa waan ta'eetii miti akkan taaneef isi warra kaayiroo jiru rakkina keessatti ana Dr. Nuruddin suna irraa dhaabbachuu qaba lakki Nuruddin
انا الدوله انا الدوله انا الدوله انا دكتور انا الدوله انا والد ان شاء الله تعالى ابشر ابشر ما ولنا تربيته وتم اللي نبيكم يوان اللي نبيتو اورم اللي نبيتو مسكين ربيتي نراقبا نمشي نراقبا وربي لا تكاتف في بيتوان abbaan barbaade oromoo asitti sagalee haa ta'u ani yoo kabajaan bakka wal geettanitti dhuftanii guyyaa kana sagantaa qabna jettan nurraa cuuyettanii cufa yeroo kaan yeroo barbaade sheek mi sharif abbaan biroo sagantaa qabaate yoo eeyyama dhufee seeran kabajaan nan affeerin nama gastii nama raquu miti na affeeri xiqqaa ta'e guddaa ta'e obboleessa kiyya si kabaja sirraa cufa gastii kee dhufa na affeeruu baata si maredheetiin hin bananne Marina ma tokko nan barbaachisan sa'a barbaadetti mana kiyya cufu sa'a barbaadetti mana kiyya banu lubbuu kiyyaaf immootu yoo biyya kana keessatti waa ta'e itti gaafatamaan Dr. Nuruddin Suleeti adda durummaa kiyyaaf immootu yoo biyya kana keessatti waa ta'e itti gaafatamaan Dr. Nuruddin Suleeti adda durummaa kiyyaaf immootu yoo biyya kana keessatti waa ta'e itti gaafatamaan Dr. Nuruddin Suleeti adda durummaa Ameerikaa itti gaafatamaan isa ايشي ربي ما انا ما تقبلوني تيزني بلان در هاكاتو نفس غدا يانتن مي انا فرق يكاي كن مالي نما فرق يكاي انا ما تبقى سغالي بقتا كما قران بيا كنا قال حبيبي جنان جن مالي جدا جل بولالا ازغنا فينالو بقى جيرتوت Oromoon kamuu akka guyyaan kana manan banannee gastiin banannee jedhamee labsii darbee jiramoo kan aslii eega namni tokko akka dhuunfaatti akka aslii kiyya ustaata keenya aslii keenya kabajnaasi jaalannaa guyyaa Israa'elitti qilee keessa deemee nama fuudhu kuri asli sagantaa akkanaatu jira akkanaatti jedhee tijaajii kenna habibi be respect akka nama waggaa namni tokkotti baratee tokkotti feetu baqataa ta'e feetu diiyaasporaa ta'e feetu kottu doktora kee dhabbeen bakka dhabbeen amnetti maali ta'e waamamu kabajaan waafeertu hin tufna habibi miira raabee يعني وقاعد يبي تروح يصير برانشوي وقت تاني يصير لكي نوتي أما ونيجا نبيتا وري في مسودني ونيجا وياسن تربين وتبعني دبنوسن وياسن نوشوفني غاري دا نما تو كفى الله تفرد ملي خرا خير تافر سنيا غراخي يمير الرابي نوتين كوبيتا والخبجو كبنا والجالت شو كبنا والغرغارو كبنا والتغيو كبنا ما بيتا يا رتي يا كم انت والله ورمونتن مش كده والله سكوت قرنجان فكاتوتي غمتما خبجا سي قبني غمتما سجالتني نفكاتا اكن استاذ والله اصلي سجارنا اصلي من الرابي يا راهي من الرابي نمني بيتا نمني غري فتنه فدا نمني غري يبدولي كبو فدا ابو لما ولي بونتي اخر الزمن جر اخر زمن غرتي هايني باطل تيتي زمن غرتي بعد اللي حكيتي بقبل قرتي عالمني جاهلتي زمان قرتي حكني استاذ يا قراخيه مير الرابي استاذ مير الرابي ايش استاذ ايش مير كيف باي استاذ مير كيف باي سالان كنما ور سبونسر انا ما توچا تور الراي امريكا جير ايشرا بيا كنا دوف تولي اوكي بيا كنا دوف دكتورا اي ام diaspora boralecha sike nuzar الراي sargii qabaa kootuu naan jedhe ambar kijima jaalu na dhageeffadha umii namne ilmaan kiyya namne waan qabnu shilinkii ababaa asira diyaaspooraan kennitu walitti guurree uffata bitannee sargii isaa dhaqne viidiyoo jira hin dhufne yoo jedhe kunoo inni kana ati isinummaan Ameerikaa Kanaadaa jirtanii fi ati asitti yoo nyaata hambargar nyaataa jiraatte kottu nyaadhu yoo naan jedhin hin dhaqwa amma maal jechuu barbaade warri aslii mana duratti bana jedhu kuni na yaamessitti dhaquu dide hin banin jettee banuu dide doktorri kun maaliif booyuu barbaachise maaliif irra deddeebi'e ufirraa kadhe viidiyoo itti erge viidiyoo ana attaa godhu kan lubbuu kiyyaaf sodaachisu ka inni haa ta'u ergeef kana booda waan akkanatitti hin deebi'ini
لاني سيغاتنو لبو كياف وني أكنا كتارا وقادي دمي تربا نما هيسيسا يك أكنا كن دكتور إيسا أجرين تولي هنا أنجل إيدا إتدابي ربي مالينا ما صدات وجد هايين ربي مالينا ما صدات ومتي إني وانا هاقولو ربي إيسا لكي لكي أصلي نرى جفتا نو رجع فتا مي دكتور نور الدين سولة كان بودا وانا مفتشي سهاجرو لايفي في ربي توركنا تربان أمريكا كثاتو إني بيا ديبورتي ولا فرو الدنيا رادا برتا أنا ما كرت ورجت والله 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 عملك يا كذا ربي تكننا وانجر تربان ساري لما فرق أبي في ثنكرتي لب إني رب ما إني سودا أبصرين إسافورا ربي أنا دعيا في إساهم نكابو دعيا في أنا مسكين دعيا إن أجر ميدي رأيني تهادم أدري بقول السلام عليكم هاي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميدي فمشاغخي يا كم نجا فيادا بالضبط الحمد لله نجيت قالتو ما أصلي أتلين والفهد والنملت كيف إيه شيخ ونيني يجبر بدواي أصلي رتي أصلي ستيج وليت إني أبليين كينيا أم بيجي بكاجر نرتي فولورا مليون لما شنو عقباتني إسان رتي فوكس غودون وانا كنا غودا إيشاني أكب بيجي نما بيجي ديمقراطي بيجي غودا تيجروتي إسان لالون باية دوغورا jechuun kun jireenya isaaniitiif hedduu rakkoo guddaa keessa isaan galcha. Maaliif akkuma reefu asliin jee dhaggeeffachuun ture nama folowara gurguddaa qaban, qabeenya gurguddaa qaban, beekamtii gurguddaa qaban, koomunitii guddoo keessatti afaan adda addaa beekan biyya hedduu keessa jiran biyya faranjii tana Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa hunda keessa. Maaliif isaan kun gabbahanii dubbachuu sodaatanii nama baqataadhaa kagartee biyya baqaa keessa jiru ka poolisni qarshii 500 itti kannite hidha darbu kana akkana teechaniin kuni dogongora tokko dura namni keenya wanni wali yaadu qabu arra ispoonsarii Kanaadaa guutu Awustiraaliyaa nama geessuun guutu Ameerikaa nama geessuun akka daddatti namni wali yaadee akka viizitaraatti akka barumsaatti akka baqataatti akka rakkataatti namni yoo wali ijaarame biyya faranjii biyya feete nama geessuu danda'a. Ijoollee tana eegaa iyyee beekamtii kana qabaatanii biyya san keessatti akkana guddatan asliin kun amma tokkocha keessa maaliif ispoonsaran ta'iniif afaaniin asliin gantuudha qabsaa'aan Oromoo silxee taate gaafsan Oromoon ispoonsarri warri koomunitii isin baanta warri edmonton tun yaa jechuudha silxee sanii gadi dhageettiin silxee gadi moo isinii dhugaa hanga danda'uun isin taftaaf jedhu silxee gadi gaafa silxee taatan amma sagalee nuu ta'uu dide kana bar dhugaan kana bar amaara meeqaaf keessaa baasan keessi gurguratanii to kanaafuu ijoollee tana if dura ooftanii ibiddatti darbuu dhiisa yoo yaaddanii fi viidiyoon taane haasa'uun qaban waan biyya san keessatti yoo dubbatan daqiiqa 5 keessa mootummaa bakka san jiranii dhufanii amma fuudhan kanaafuu maaliif akkas hin taane jechuun dogongora Dr. Nuraddiinis waan akkasii jechuun dogongora eegumsa ijoollee tanaatiif yaadu qaba har'a asliin akkuma jeetti yoo hidhame eenyu isa gabbaasame hinjiru lubbuu isaatu feega so forcing godina ijoollee achi keessatti akkana godhuun dogongoraa kana wani jechuu fedhe barra so asliin jiruutu bara asliin jiruu abu sabridin illee osoo jiruuti maal jenne beektaa warra kaayiroo jiru dhiisaa akka jirtutti warra kaayiroo dhiisaati nutummaa warri biyya alaa jiru kuni jara kanallee wanni barneeti nuti waan wala jenne